Manni barnoota Naafiyad sadarkaa lammaffaa lakkoofsi lamam sirna cufiinsa baruu fi barsiisuu idilee bara kanaa sagantaa garagaraan kabajeem. Manni barnootichaa bu'uura boruurraa hanga kutaa 12tti kan barsiisu yoo ta'u bara 2018tti barattoota 1030 galmeessuun imala baruu fi barsiisuu eegaleem. Adeemsa dhaloota qaruu bara kana gaggeessaa tureen barattoota kutaa 6ffaa 60, kutaa 8ffaa 65 qormaata naannoof akkasuma barattoota kutaa 12ffaa 71 ta'an qormaata biyyaalessaaf qopheessuun milkaa'inaan xumuruu Daarektarri mana barnootichaa Obbo Dajanee Dallaleny ibsaniiru. Manni barumsaa Naafiyad lakkoofsa lamaa kun kan hundeeffame bara 2000tti waggaa 18ffaa isaati amma. Yeroo kana keessatti barattoota barnoota bu'uura boruurraa kaasee amma sadarkaa lammaffaatti kennaa jirra. Barattoota yeroodhaan as keessatti qabxii gaarii galmeessanii barnoota olaanaa darban hedduu oomishneerra. Bara kana mana barumsaa lakkoofsa lama kanatti barattoota 1090 simachuudhaaf akka humna isaatti simachuudhaaf karoorfannee barattoota 1030 simannee hojii eegallee jirra. Egaa barattoonni bara kana qormaataaf dhiyaatan kutaa 6ffaa ministeera yookaan immoo barnoota sadarkaa tokkoffaa saayikilii duraa fudhachuudhaaf warra qormaata fudhatan barattoota 60, kutaa 8 barattoota 65, kutaa 12 immoo barattoota 71. Sirna baruu fi barsiisuu bu'uura cimaa qabu horachuufis barsiisota ciccimoo fi ga'umsa qabanitti fayyadamuu kan himan Obbo Dajaneen barattoonni saayinsii fi teekinooloojii akkasuma kalaqaan akka cimaniif hojiin bal'aan hojjetamuu himaniitii jiru. Barumsa haaloo baruu barsiisuu cimsuudhaaf barsiisota ga'umsa qaban qabachuudha. Keenyaa waan adda nu godhu amma barsiisota keessumattuu kutaa 11 12 irratti barsiisota beekamoodha kan fayyadamu. Mindaan isaaniis baay'ee ol ka'aadha. Isaan fayyadamneeti isaanis komitmentii guddaa qabu barattoota kana qopheessuudhaaf komitmentii guddaa qabu sanbata dabalatee barsiisu waan biraa immoo ijoolleen akka baratan taasisu laaboraatoorii fayyadamuudhaan hojii gocha irratti hundaa'ee barsiisu akkasitti tooftaa barsiisu akkasii fayyadamanii barattoonni kun akka sirriitti qophaa'an taasisu. Gara biraatiin hojiin kalaqaa sirriitti hojjetama asitti hojii kalaqaa kana ijoolleen hojjetanii yeroo adda addaa agarsiisa mana asuma dallaa keessatti agarsiisu. Kan biraa ispoortiidha. Dallaa kana keessatti dorgommiin ispoortii keessumattuu kubbaa miilaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa jidduutti gaggeeffama. Ganna kanas barnoota bara itti aanuutiif barattoota qopheessuuf karoora qabaachuus ibsanii jiru. Karoora qabna hojii gannaa. Karoora hojii kennaa keessatti maal inni barsiisonni bakka lamatti qoodamu. Hojii bulchiinsaa hin hojjetu. Hojii barnootas kan hojjetan jiru. Barnoonni gannaa hin kennamu. Barnoonni gannaa kan kennamu haala lamaan. Tokkoffaa namoonni beekamoo ta'an alaa dhufanii kan barsiisan jiru. Ijoollee kan qopheessan. Inni lammataa immoo nuumtuu barattoonni maatii wajjin dubbannee barnoota gannaa kennuudhaaf. Hundu barumsa sadarkaa hundarratti hin barbaachisa. Maaliif daa'imti xiqqoon keessumattuu barnoota dafanii akka dagachuu wayii jira. Isa san balleessuudhaaf yookaan immoo hambisuudhaaf barnoonni gannaa itti fufuu qaba. Guyyichi agarsiisa ispoortii dabalatee sagantaa garagaraan kan kabajame yoo ta'u sirna cufiinsaa kanarratti barattoota qabxii olaanaa galmeessaniif badhaasni kennameefii jira.